سجل ستين تربى. أمس كنا سكتنا كي نوصل سيرين وان كبابو تكابنا سجل ماليو جتر الجول ما لما هجورو ما جتي دي كتونا ما هجاجو تكام ممدو من ليلة إنسان تو ورا ويرون وتيها جيا تجيبوسن ورا جلال وجودو ورا كلتي كفينا جانو جافتي أكل وتجيرو جريك كجلال جالنا أسمتائس أسمع ورا جلال ويرجعتوريس جالنا في كبجا أمتك إنك أبنو كلتي أمتك بكا أمتك إنك جلتهم فنجتو جرى الليل دقيقة تكابس نفيرا سوتو إسماعيل كرنا كرفتان سجل ستين تمي تربى راجل كمل هم بركة سجل تمي شيء من إذا خيسة من كنيا قالوا لما نخينا تكوك أبو نرات الأشتي ورينو غرغار تاني تروس بدورة وجين تورة أرات الأجران كان الدنيا راجل تزرع جدًا كاكا بس الدنيا فا كاكا برمويا نفا إسان در لمن نبرات تكسمت كان ديني أبو سيسي باقي تجرا نتيارات تنا لبودا جيرانه فولا خيسين دولت أركمو خينا ربي تكوتشا فلا تقرشي ماني داعي كيترو كيدني أقوله هذا
as jiru Dr. Gammachuu baay'ee isaan galatoomfadha. jaalatamtoota kabajamtoota sabboontoota Oromiyaa ilmaan abbaa gadaa martinuu baga nagaadhaan bara haaraa 2008 keessa baga nagaan dhuftan. Moofan darbee harofuun dhufuun dullachi darbee daa'imni jalaan dhalachuun seera jireenyaaf kennaa uumamaati. Maarri kunoo bara 2002 darbitee bara 2003 iddoo gadhiisuuf guyyaa yartuu kan hafteedha. Aadaa saba hundaa keessatti iyyuu yeroo barri jijjiiramu hawwii
bara haaraa waliin dabarsuun beekamaaf waan ta'aa tureef waan ta'aa jirudha. Dhugaa kana irratti hundaa'uudhaan tokkummaadhaaf wal barbaaduun sagantaa kana mijeessuun dirqama lammummaaf itti gaafatamummaa barattootaaf yuunivarsiitii Finfinnee ta'ee argameera. Waan wal fakkaatuun seenaa gurraa qabnu akka gurraa qabnu keessatti barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Finfinnee bara 1974 dhoksaatti wal ijaaran. Jalqabbiin kun sochii uummataa kan impaayiratii kana keessatti jijjiirama fidaa ture keessaa isa guddaaf bu'a qabeessa ture. Fakkeenyaaf kan akka Obbo Baaroo Tumsaafaa kaasuun ammas taanaan barattoonni Oromoo har'a karaa kan barattoota Habashaatti adda isaan taasisu harka wal qabatanii miidhaa uummata isaanii irra ga'u mormaa diddaa gabrummaa argisiisaa hanga wareegama lubbuutti socho'aa jiru. Bakka adda addaatti wal gurmeessuun aadaa fi afaan Oromoo du'arraa hambisuun kanaaf kana fakkaatan wanti godhamaa jiran bor seenaadha. Wanta har'a argame kana kan akka afaan dubbachuu maqaa Oromootti dhala moggaafachuuf sabboontummaan tokko kan argame bu'aa ka'umsa tokkummaaf jalqabbii qabsoo namoota murtaa'een hundaa'e. Kanaaf nuti barattoonniif dhaloonni har'aa kan nurraa kan eegamu wanta guddaadha. Tokkummaa dhabuun waan dhiigaan biqilte xumuratti fiduuf danqaa guddaa ta'e. Kanaan booda kan nurraa eegamu tokkummaadhaan tokkummaa Oromoo kunuunsuudha. Amantiin nu daangessuu hin qabu. Bakki naannoo itti dhalanne nu daangessuu hin qabu. Tokkummaa lafa jirutti haa uumnu. Tokkummaatti haa amannu. Maqaa naannoo wallaggummaa shawwummaa Habashaan nutti hiite haa dhabamsiifnu. Haqa dhugaadhaaf haa qabsoofnu. Tokkummaan bilisummaa haa fiddu. Uummanni keenya nu waliin haa hiriiru. Waan danda'u tokkummaa barattootaa haa tumsu. Tokkummaan Oromoo jijjiirama dhugaa bilisummaa dhugaa fiddi. Kun immoo nageenya ba'a Afrikaatiif guddina isheetiif furtuu tokkummaadhaaf waadaa ni seenna. Dhumarratti afaan Ingiliffaatiin barattoota Oromootiif ergaa qabna. Afaan Ingiliffaatiin barattoota Oromootiif meesejii xiqqoo tokko qabna. Isheenis ni dubbisa. Barattoonni na dhaggeeffadhaa. Assaayimentii barataati jechuudha. We are born free, endowed with natural right to live in freedom. We have been deprived of this natural right to live in freedom, but no power on the earth can stop us to die while fighting for our freedom. The existing reality is compelling us to rally around the above slogan. Unless and otherwise, this new generation is really to unite. It is collectively felt and exerted against its enemy. Unless and otherwise, this generation coordinates its movement effectively throughout the country. Unless and otherwise, the new generation understands perfectly the fate and the destiny of future Oromia, praying on his hands. Unless and otherwise, that this new generation stand up together and to discharge this historical responsibility with high dedication and commitment to reach our ultimate goal. Our work toward Kusuma would be wrong and arduous. Oromoon barnoota olaanaa akka hin argan gochuun bara Haile Sillaaseerraa eegalee kaayyoo Habashootaati. Oromoon barachuun dammaqinsa waan uumuuf kuni baay'ee isaan yaaddessa. Waan kana dhugoomsuuf yookaan qabatamaa godhuuf gootota gootaa kan ta'e kabajama Jeneraal Taaddasaa Birruu irraan deebi'aa dhiifama.
waan kan qabatamaa godhuudhaaf gootota gootaa kan ta'e kabajamaa jeneraal Taaddasaa Birruu ka'umsi qabsoo isaa kan isa duraa jechuun ni danda'ama waa'uma barumsaa kana ture. Gabroomsitoonni uummata yommuu gabroomsan kaayyoon isaanii kan isa duraa uummata ija jaamsudha. Namni hin baratnee fi namni ija hin qabne waan tokkollee arguu hin danda'u. Waan tokkollee arguu hin danda'u waan ta'eef kaatee jalaa ba'uu hin danda'u waan ta'eef karaa diinni itti dhufu itti mul'atu waan ta'eef kanaaf warri Habashootaa Oromoon akka baratu hin barbaadan. Egaa warri Habashootaa fayyadamaa kan jiran toftuma kana tarsiima mootummaa amma jiru kun mootummaan amma jiru kun baafate kun kan bara mootummichi Haayile Sillaasee bara 1973 akka lakkoofsa Habashaatti qophaa'ee mormii guddaa isa qunnamee fi gara fincilaatti ceesisee tokkodha. Inni immoo kufaatii mootummichaa fi sirna isaa saffisiise malee eessanuu isa hin geenye. Egaa mootummaan ammaa toftaan mootummaa ammaa kun yoo eessa isa ga'a laata? Karaa hawaasummaatiin oolan hawaasni keenya rakkina ammana jedhamne keessa akka jiru hundi keenya ni beekna. Rakkina karaa, rakkina bishaan qulqulluu, rakkina ibsaa keessumaa yommuu rakkina gara fayyaati. Yeroo ammaa dhukkubni eebsi dargaggoota fi shamarran keenya fixaa jiraachuun isaan ni beekama. Karaa kanaan dhukkubicha ittisuuf mootummaan federaalaas ta'e mootummaan naannoo Oromiyaa tarkaanfii fudhachaa jiru baay'ee laafadha. Kunis dhalattoonni Oromoo humna haaraa ta'an kun karaa siyaasaa hawaasummaas ta'e dinagdee keessatti ga'een isaan taphatan akka hir'atuu fi akkasumas qabsoo keenya gara boodatti deebisuuf gidiraa diinni xaxudha. Kana malees dhukkuboonni akka TB, ruusaa fi dhukkuba daddarboo ta'an biraa uummata Oromoo lafarraa fixaa jira. Dhugaan jiru kanadha. Kana ta'ee seenuu jirutti barattoonni, hojjettoonni mootummaa ta'ee daldaltoonni, abbaa obboleessaa fi obboleettiin keenya gargaarsa keenya barbaadan waan ta'eef hundi keenya karaa dandeenyu waan qabnu akka isaan gargaaru dirqama sabummaa ta'a. Kanaafuu hundi keenya dirqama sabummaa keenya yaawaan galatoomna.
walaabuu baate jechaan laga baay'ee sana keessaa baate jechaa miti. Isa kanaan akka addaan baafattanii sin agarsiisuun barbaada. Walaabuu jechaan utuu lagin hin uumamin, utuu namni hin uumamin, utuu laftin uumamin, utuu aduun hin uumamin, utuu urjiin hin uumamin, utuu homtuu